galaanee baasaan jedhama kanarraa dhufaan godha. Mucaa kana kan dhugaa barbaade daa'ima godhachuuf yaadeen milkaa'uu hin dandeenye mana yaala deemuusaaf deemee tan harka duwwaa galee ammas diggaamee daa'ima godhadha jedhee yaadeen milkaa'uu hin dandeenye garaatti naafee ji'a saditti badee ture. Achiin nan boo'ee waaqayyo na argaa dhabdeen namaa galateeffachaan afaan waaqayyo guyyaan galateeffannaa koo naaf jedheen boo'ee nan boo'een akka maraatuun ofitti gungumaa deema yaa waaqayyo na argee namaa bicha na galateeffachaan na bisiiniiti jedhee tan waaqatti bu'aan ture. Daa'ima godhachuu hin danda'u ammas ati dhala malee nafiiniiti fuudhi jedheen ture isaanis nan boo'e barrii cufadhee boo'e yeroo inni misaaf nyaachuuf dhufutti ani nan bu'aan ture barrii cufadhee nan boo'a ani bakka daa'ima godhachuu hin danda'u fuudhiin jedheen fuudhi jennaan guyyaa hin fida waaqayyo maa muddan kan boo'in guyyaa nuun fida waaqayyo naan jedhe inni guyyaa nuun fida waaqayyoon boo'in naan jedhe achiin isheen Asufe lafa kana dhufeetan paastariin fa'aa naa kadhatanii achiin hafuura zarii siin mormutu jiraniit naa kadhatanii uffata na baachisanii uffata baadheetan isaan naa kadhatanii amma immoo kun uffata miti waaqayyo ilmooyyuu kaasu guutee na baachiseera naa galateeffadha. Galateeffadha ijoolleen bareechatti hallelujaa. Yeroo waa'ee mucaa yaad yeroo mucaa mana markatti argitu maaltu si dhagahama ture? Nan boo'an ture lafan deemutti nan boo'a. Achi mana namaa dhaquu yaadii daa'ima faanan taphadha jedheetan mana namaa daa'imaaf jechan deema mana namaa. Namni garuu yeroo yaadu booka waan tokkoof yookaan oduudhaaf waan deemu namatti fakkaachuu danda'a. Ani garuu daa'ima faanan taphadhadhee gibbeen mana namaa daa'ima faana taphachuuf deemuutti jira ture. Waan jaallattu. Mi amma gaafa garaatti sabeet gaafa mana qorichaatti argattu dhuga fuudheen galaafaa jetti yaaddetta harkatti baadhafaa jetti yaaddetta. Yaadeen beeku sirumallee gaafa deemsaaf immoo mana yaalaa deemu gaafsana mucaan kee dadhabeera laafeera naan jedhan waaqayyo kakuunaaf galeera jedhee tanan tokkollee naane garaa kiyyatti wanti naan tokkollee na hin jiru bishaan irratti naa kadhatame jira ture isa dhugee garaa koo diddibadhee tan deeme gaafan deemus. Kanaaf jecha waan deemee yeroo isaan doktoroonni akkas naan jedhan waan jiran jedhe waaqumattan boo'e waan ta'eef tokkollee naane isaan na biraa fudhanii akkas siqanii mucaan isaan harkatti boochee kanas naa galateeffadha. Waaw galateeffadha bareechaati. Mee gaafa mucaan kee harkatti boo'e fidanii musitti kenni armoosisiin jedhama tuusti dhaga'ama. Nan gammade gammachuu guddaan gammade ani dhugaadha sinseene yeroo isaan garaan tokko humna naasi yeroo isaan mucaan kee laafeernaadha waan jira dheetan waaqumatti dabarse dhumaas ofiisi namanneen naa mucaa ko fayyaanatti deebisan moosisee yoo waaqayyo gooftaa kakuu naaf galtee naa raawwatteetta yoo waaqayyo gooftaa ulfinniif galanni guddaan siifata ta'uudhaan ofitti gammade. Yeroo dura daa'ima godhachuuf turre akkuma walitti dhufneen daa'ima godhachuuf kaane yeroo daa'ima godhachuuf turretti isheenis garaatti hafee mana hakimii geenyee edda guyyaan hundumtuu xumuramee geessee edda jedhetti harkaa ba'ee hundumaa wayyaa hundumaa qopheessinee naqnee harka keenya duwwaa gallee baay'ee gabu maamma maraachuu haa nama siyaara xuuxurtan ga'ee baay'ee charchittuuf na qodhetan ijoolleen na fidanii na deebisanii anaan gaafatan charchii dhaqaa sanatti seexanii narraayyee narraa badee waaqayyo immoo kakuun nu galee asitti ishii moofaa baachifanii kadhattanii fi mucaa ilmaa mucaa diinaa oolan jedhamu argannee waaqayyoon nu galeeffata. Mee gaafa waaqayyo kakuu si galeessan maal yaaddee yeroo ijoollee bakkeetti argitu maal yaadda turte? Ay anarra yoo ishiitu baay'ee ijoolleedha bu'aa ijoollee namaa dhungatte yoo namni daandii deemuuf harkatti dhungatti deemte baay'ee daa'ima jaallatti. Amma immoo kun waaqayyo galataan nu dhaabee waaqayyoon galataan nu galateeffadhaa jechuudha.